nuti warra kaayoo qabu, warra kaayoo dhufe, warra kaayoo qabu, warra ammallee bakka deemu, bakka irraa deemu, bakka itti deemu beeki. Kanaafuu viidiyoon nuti asirratti hojjennee poostii goonu sun kan akka odoo kan uduunu taate fakkeenyaa aga asirra jirtu kayrii carraaqatte. Subhaanallah, maashaallah. Gaafa asirraa deemte kayrii kan keessun hin dhaabata. Yoo sadaqaa jaariyaa ta'e malee waan hin cinne wayii, waan akka masjiidaa, waan akka bishaanii, waan dafeen dhumne wayii yoo ummataaf gumaachitee deemte inni dhugaadha qabritti sababni isaa siyyaa. Amma faallaa sanii kan yaaddessaa jiru ka warra kayrii qabu qabritti isaa yaa'uu sanii miti. Ka warra sooshaal miidiyaa kanarratti sharrii kassabee, sharrii poostii godhee, sharrii laayik godhee, sharrii sheerii godhee akiraa deemuun nu yaachisaa jira jechuudha. Yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii koo, sharriin ati gizee lubbuudhaan addunyaarra jirtu kun si hanqannaan sharrii qabrii keessatti si yaa'u hojjetattee lafa kaattee deemtaa? Mee qalbiidhaan dhageeffadhu waan an jedhu kan. Asirratti wanjallati hojjettu xiqqaatee jennaan rabbiin biratti. Wanjallati duniyaa kanatti goote xiqqoodha taanaan yoo qabrillee seente akka wanjallati gizee jirtu hojjetaa turte sun qabrittillee sirraa nafni akka si yaa'u ni feeta. Namni qalbii qabu hin fedhu jechuudha. Isa keessaa tokko kan sooshaal miidiyaa kan. Wanti ati asitti dalagaa turte qabrittillee kasitti yaa'u yoo asirraa hiddi isaan citin. Akkuma sadaqaan jaariyaa wanti kayrii ati hojjette qabritti si yaa'u hamtuun ati hojjettellee sayyi'aa jaariyaa jedhama. Qabritti si yaa'u. Sanaktubu maa qaddamuu wa aasaarahum inna quraanni jedhu san jechuudha. Rabbiin waan jarri hojjetan hundaa ni maleeka atiitiif raqiib ni barreessani. Aasaara isallee jechuun waan ati barreessite, waan ati argitee chaappessite jechuun qalbi maan jaalatte jechuudha. Tokko ka afaan hin dubbattu, ka maleekan galmeessitu tokko ka jechaan ati dubbattu, tokko immoo ka ati niyyaadhaan gootu, tokko immoo ka ati harkaan gootu. Wanta ati harkaan gootu keessa sheerii harkaan goota, laayikii harkaan goota. Waan san hamilee kennuudhaaf immoo niyyaadhaan irratti kakaafte akka namni sun irratti jaalatu cimaa akka waan inni ta'e irratti jajjabeessite. Kun qiyaamaa yookiin immoo qabrii kee keessatti sayyi'aa jaari'aa ta'eeti qabrii kee keessatti sitti yaa'a. Ishi maaliree amantiin kenna? Addunyaa kanarrattuu rabbi sharrirraa naa fagaadhaa qulqullaa'aa toobadhaa natti dhufa. Inna Allaaha yaghfiru zunuuba jamii'a. Rabbiin zambii keessan hunda isinii araarama. Yoo isin natti deebitan jedhee qaalii sii galaa jira yoo hanga lubbuun keessi keessa jiru. Si araaramni rabbi si gaafate kun qabrii keessatti dhayixee araarama gaafachuufi waan argite walitti hartee kaate asirra kaattee waarshaa sayyi'aa si qabritti sitti yaa'u san achitti toobatuufi qabritti tooban hin taqabbalamu. Qabritti hojiin sirraa fuudhamu hin jiru, soomni sirraan fuudhamu, salaanni sirraan fuudhamu, qaraatiin sirraan fuudhamu. Yaa rabbi balleessee jira jechuun qabritti sirraan fuudhamsa. Kanaafuu yoo sirraa fuudhame tooban kee addunyaa kanarratti waan ta'eef kanaaf qabsoon nuti duulli amma nuti jammarre warroota miidiyaa kanarratti sharrii facaasan keessattuu dubartoota haadha namaa waliin wal arrabsanii kanaan miidiyaa ofii feemasuudhaaf waan akkasii oofan sana sheerii gochuuf hin qabnu, laayikii gochuuf hin qabnu, fooloo isaanillee hordofuu hin qabnu. Kalaas toobaa jechuun kana jechuudha. Haga duutitti kana niyyadhu godhu. Namicha sharriirra jiru san yoo dandeette gorsi namatti dhiyaatu, nama sirraa fudhatoo ta'e gorsi. Yoo hin dandeenye irraa of qabi. Kanaas dhimma dirqamni biraan jiru jechuudha. Ati sheeriin godhiniif, laayikiin godhiniif, maashaa Allaan jedhin jala deemte. Dhiira keenya goota kennan jedhini. Maaliif hojii inni hojjete san sharri isaa irraa qoodamaa jirta. Yoo irratti jaalatte, yoo sheerii gooteef, yoo laayikii gooteef waan inni hojjete san atis qabatamumaan irraa qoodamtee jirta jechuudha. Sharriin inni hojjeteef ka ati irratti harka dhoofteef illee qixxeedhuma qoodamtan hamma xurii qeensaa kana waliin dhaba. Yoo inni 100 sharrii argate illee 100 sharrii san argata jechuudha. Hamma namichi sun addunyaarra jiru sharriin inni hojjete sun addunyaarra jiru atillee kan irratti jaalatte san aga gaafa qiyaamaan dhaabattee sharriin sun lafarraa ba'uutti sharriin sayyi'aan sun qabritti sitti yaa'a. Yaa obboleessa kee, yaa obboleettii kiyya. Mee hin gowwoomin. Waggaa 30 jiraachuu jettee jireenya zalaalamiin dhabin. Gammachuu waggaa 30 jiraachuuf jettee gammachuu zalaalamaa ka rabbii biraa san hin dhabin. 30 quufuuf jettee quufa zalaalamii ka jannataa san hin dhabin. Waan tortoraa hordoffee fuula isaa ilaaltee gammachiisuuf jettee fuula rabbii keetii bareedaa san hin dhabin. Ittaqillaa rabbi nu haa eegu, sharrii kanarraa rabbi nu haa nassaru. Viidiyoo tana sheer godha wal biraan gaati. Asuma irratti isinirraa dhaaba. Wabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum.